የመንግስት ቦታ ነው ቦታው መንግስት ነው ቦታ ማለት እንዲፈቀድላቸው እንግዲህ ያው ቦታው እንግዲህ የተገኘው እዚህ ላይ ነው እንዲፈቀድላቸው በዚህ ላይ ታቦቱም በዚህ ሁሉ መድኃኒዓለም አይገባም ታዲያ እዚህ ከተገኘ ችግር የለውም አይደል መድኃኒዓለም የሚገባ ታቦቱ ከተገኘ ምን ነው ታቦቱም ያው እኮ ይሄ ላይ ለመሄድ ፈቃደኛነት የለውም በኖረበት ቦታ እንዲሆን ነው ከዚህ ቦታ ላይ አልንቀሳቀስም አለ ምን እንደታ ተሞክሯል እንዲገባ አልሄድም አለ እና በዚያን አይነት ነው የሆነው አልሄድም በማለት እሳቱ ራሱ ድንጋጤው በሰላም አንደራደርም ክብራችን ነው ሰላም ጌታችን ነው ሰላም ሞገሳችን ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ሰላም ክብራችን ነው ሰላም ሞገሳችን ነው kan jalqabaratti dhageessan beete kiristaanaa samiidhaa gadi bu'ee samiidhaa bu'ee qonforree lafaa baafneedha waa lamaas keessatti abbootii kennatu nuuf dhaameedha mee viidiyoo kana kaa isin dhageessisa viidiyoo waa'ee kanaa irratti dubbatame isin dhageessisa dhumarratti kan lammataa immoo hiriira mormiidhaa hijaabaan mana barumsaa hin dhufina akkasuma mana barumsaa keessatti hin salaatina kan dhiyeenya kana ajandaa guddaa ta'e sheekotii duraan lakki siyaasa keessa hin seennu jedhanii mootummaa kana qeequrraa adabatan hunda kan dubbisaa jiru amman tana ammoo qeeqa guddaa ta'etti jira muddamsuu guddaallee uumeetti jira maaltu tahamuu deema kan yeroo rakkoo kana keessatti wantoota akkana gurguddaa kana gaffidan mootummaan kun osoo lafa qubate osoo umsa jabeeffate maal godhu deema kan jedhudha mee waa'ee kanaas waliin ilaalla ana abduu moobaala birraa dhiheenya kana ka addaan banneeti jirraa mee waa'ee ramadaanaati wal qabateeti ramadaana ka boqonnaa fudhachuudhaa fi biiziidha salaatu taraawiyaatu jira wantoota adda yeroo soomana kana biiziidha jechuudha saniif hin bade dabree yeroo takka ammoo waan takka irratti wal agarra baga nagayaan irra deebiidhaan dhuftanii isiniin jedha hordoftoonni kiyyasi mi'arra waa'ee kanaatiin waliin ilaalla haga dhumaatitti na waliin turaan isiniin jedha waa'een beete kiristaana samiidhaa bu'uu kuni viidiyoo kana kan isin dhageessisaa yeroo kana isiniin jedhu fakkeenyaa fi waa'ee amantii kana tuquufi miti maqaa amantii kanaatiin waan daldalamurraa dubbachuufi malee inumayyuu wanti kun waan amantii kana xiqqeessuudhaaf godhamaa jirudha isaan daldala biraatiif haa godhatan malee waan gartee fakkeenyaa fi kabaja amantii kana fakkeenyaa fi obboleeyyan keenya kan Oromoo hedduutu hordofan kanaafuu amantii kanaaf osoo Oromoon hordofuu baate iyyuu amantii kanaafuu kabaja qabnaa jechuudha amantii kiristaanaa an akka nama amantii biraa hordofuu tokkotti amantii kiristaanaa amantii ortodoksiidhaa kabaja guddaan qabaa fi jechuudha amantiin ortodoksii akkuma fakkeenyaa fi ni yaadattu yoo ta'e waggaa lama durallee waan akkanaa kun tahamee qees Balaay Mokonnan gaafataniis turan kun amantii kana xiqqeessuudha malee amantii kana waan amantii kana fakkaatu miti jedhee ture dhugaadha fakkeenyaaf amantii keessatti wanni addaa muujizaa waan jedhamu amantii keenya keessatti ama muujizaa jennaami muujizaa jedhamee wanni addaa wahii fakkeenyaa fi nama gartee rabbiin gabbaru tokkoof waan addaa wahii rabbiin ni taaf waan jedhamu wanni akkasii amantii kamuu keessa ni jira garuu kun amma waan akka isa osoo hin ta'in kan saamicha hanna lafaa irratti hundaa'ee fi bakka gartee laallatee bakka giriina bakka caffee bakka gartee margaa gaara tulluu bakka gartee dura Oromoon itti fayyadamu haala sirna duriitiin wal qabatee fakkeenyaa fi durii waan akkana kan akka seenaatitti kan nu himaa turan amma qabatamaan keessattuu hanga biltsiginnaan badhaate kana jechuudha hanga biltsiginnaadhaan biyyi badhaate kana wanni akkana duraan seenaadhaan dhagahaa turre kun bal'inaan dhufaa jira jechuudha kanaafuu waa'ee amantii kanaa keessa nuuf osoo hin ta'in warra shira maqaa amantii kanaatiin deeman irraa dubbachuuf deemnaa jechuudha. warri kun akkuma isinuu yaadatan fakkeenyaaf haga biltsiginnaan dhufte kana waggaa afran kana keessatti waa hedduu agarre waggaa afran kana keessatti waa waggaa 40 ni agarra jennee yaanne argine fakkeenyaaf mana hiyyeessaa ibiddaan gubuu akkasuma ammas waan akka fakkeenyaaf taabosatu gaaraa bu'ee yookiin ammoo akka dinnichaatitti qotamee lafaa baafamee waan namnis gareen tokko wal gahee gareen siyaasaa tokko uummatee bakka kamtu giriina bakka kamtu bareedaadha gaara gubbaa tullu bakka Oromoo qubatu bakka kaaniin xabalatu bahee bakka kaaniin ammoo taabota samiidha abu kan waggaa sadde amma fakkeenyaaf viidiyoo kana keessatti mee isin dhageessan dhumarratti waggaa bara 8 dura abboonni keenya dhaamaniiti turanii akka gartee bakka kanaan taaboonni asitti dhaamaniiti turanii kajeruudha kan inni dubbate jira mee viidiyoo guutuu isaa isin dhageessisa wanni kun akkuma hayyoonni garaagaraatii fi abbootiin amantaallee akkuma reefu sanyii qees Balaay fa'aallee irraa dubbataa turan san maqaa amantii kanaa dahoo godhataniiti waan kanaan daldalanii waan kanaan itti milkaa'uu barbaadan jechuudha jijjiiramni jedhamu sun jijjiiramni dhufe sun jaraaf jijjiirama guddaadha ta'e siyaasni kun waan sirna durii ka isaan leellisan ka durii isaan ittiin milkaa'aa turan kan gartee durii ittiin nama uf gabbarsiisaa turan kan durii ittiin nama rashanaa turan
wanni duri seenaadhaan nu himanii dhugaa nutti fakkaachaa hin turre harma muraa aanollee harka muraa aanollee kan gartee seenaan dubbatu kun hundi bar duri akka seenaatti nuuf himamu qabatamaan amma nama jira ibiddaa yeroo guban argina jechuudha yeroo sirni sun xiqqasho biqilee lafaa goyin guddaadha jedheetiin akkasitti ilaalisaa jiru sirni Minilik sirni Hayila Sillaaseedha kan durii kun jechuudha kunis akkasumatti waggaa gartee fakkeenyaaf haga maqaa amantii kanaatiin lafan Oromoo kan itti saamaa ture keessattuu bakka siyaasaa fi diinagdeedhaan utubaa biyya sanii jedhamte lafa tuulamaa kan naannoo Finfinnee gabbataa kanarratti tulluu fi bakka gartee caffeedha bakka burqaadha bakka gartee bishaan jiru xabala jedhame bakka gartee fakkeenyaaf gaara gubbaa bakka guutumatti naannoo san gartee to'achuudhaaf itti mijatu hunda xabalatu achitti argamee fi taabotatu achiin bahee fi achii qofurree baafnee abboota keenya waggaa 100 dura waggaa 50 dura akkas jedhee haala akkanaa kanaan maqaa amantiitiin ni dandeenya waan jedhuun lafa tuulama haala kanaan saamaa turanii jechuudha waan seenaa keessatti illee dubbatamuudha Oromoon tuulama yeroo amman tana dhiibamee gartee haga bakka irra jiraatu haga dhabu takka irra gahee jechuudha lafa hafe laalanii fakkeenyaaf lafti amma taabota turre irra qubateetiin irra deemuu jedhamu kuni lafa gartee mootummaan piroojeektii biraatiif qopheeffatee biraan itti qopheeffatee jiruudha jedhama mee viidiyoo isaa sin dhageessaa akkuma gartee BBC irratti illee Addis Standard miidiyaa garaagaraa irratti agartaniiti jirtan jedheetii yaada kanaafuu wanni kuni saamichi kun wantoota duraan barame akkuma amma reefu isin jedhee mana qotee bulaadha gubu fakkeenyaaf amma akkuma isin agartan waggaa afran kana keessa Walloon keessa akkasuma Wallaggaan Gujii naannoo gartee keessattuu addi bilisummaa Oromootu socho'aa jedhame maqaa kana sabsatanii mana hiyyeessaa mana citaadha gubuudhaani Walloon keessa manni qotee bulaadha barkan hin gubatin mana muraasa gubamee guututti barbadaa'ee muka jala jechuudha kan namni galu Wallaggaan keessa irra guddaan godinoota Wallaggaa keessa irra guddaan akkas jechuudha aanota Wallaggaan keessa irra guddaan akkas ka ta'edha kan Gujii keessa Boorana keessa wanni kuni waan durii seenaa keessatti Hayila Sillaaseen uummata akkana godhe Dargiin duraan uummata akkana godhe Minilik duraan uummata akkana godhe waan jedhamu san waan seenaadhaan dhugaa nutti fakkaachaa hin turin san hunda qabatamaan argina jechuudha waggaa afran kana keessa maaliif waan isa fakkaatutu dhufee ekeraa kana lafaa kaase jechuudha jalqaba ekeraa kana lafaa kaasaniiti warqiidhaan dalasiisaniif achi keessa kaan bar waan amma fakkeenyaa fi faannoo irraa argee manam tokko garee nama dhuunfaa godhu faannoon akkas jedhe faannoon nama jiraaguu akkas jedhanii jalqaba wanni kun eessarraa eegale masaraa mootummaarraa eegalee bar dhiyaarratti yoo ta'e fakkeenyaaf Daani'el Kibriitiin qophaa'ee waggaa 3 dura natti fakkaate hunda hongoruu baadhe akkuma gartee fakkeenyaaf Abiyyi aangoo qabateeni maangaa ka jedhu achi keessaa sababa bal'aa kana gadi bahanii akkasitti achi keessa masaraa mootummaa keessa arabsan qophii achirratti qophaa'ee waggaa haaraa sababeeffachuudhaan ta'e maal akka ta'e yaadadhu achira walaloo qopheessanii Daani'el Kibriitiin qophaa'ee jedhama waan sun achirraa gabbahamee haala saniin arrabsamee jechuudha achirraa eegalame intala ijaan qabne sanfaa yeroo garagaraatti Madagasgaarii maali warra walumaa gala waan kanaan beekamu durii hunda isaanii fidatanii namicha gartee shanyii arabaa jiru namoota akkana kan hunda walitti qabataniitiin kan gorsaa gartee muummichaa jedhamee achi keessa jiru jalqaba masaraa mootummaa kanarraa jechuudha wanni kun kan gadi eegale warri biraa obsa dhabuudhaan fakkeenyaaf warri yeroo gadii hirriba Oromoo of fakkeessee mootummaa Oromoo maal jedha yeroo sanitti ammoo warri kaabaa kun ammoo waan arganne kana akkamitti gartee akkana jedhan nu jala kararraa maasuu deemanii kan jedhu ol baafatanii itti dubbatanii iccitii isaanii fa'aa harkaa baasanii jechuudha yoo san ta'e malee walumaa galatti waan kana isinii kaaseef maalinni sirna durii jedhamee kan mootummaan fakkeenyaaf warri biltsiginnaadhaa kun qabatee dhufeen kanatu jaraaf haala mijjeesse jijjiirama isa jedhame santu warraaf jijjiirama kana fide jechuudha kanaaf warri amma akkanatti bookkisaa jira duuba du'aan tokko yeroo lafaa ka'ee haga tokko ka'ee mi akka du'atti hin deebine tattaafadhee as keessaa bahuu qaba ka jedhuudhaani haga akkaataa sirna durii abbootiin kenna godhan jechuu irraani nama gartee jiratti gubuu manneen qotee bulaadhaa gubuu haalli hundi mijaa'ee fi haala kanaan deemaa jiranii jechuudha kanaafuu mee viidiyoo kana dhageeffadhaa ለማ ሲወጣ ነው ለቦታው ታቦት አለ ገና ነው እንትኑን ታቦቱ ከየት መጥቶ ነው ኧረ ከዚህ ሆነ እዚሁ ታቦት መቼ የተገኘው ለደብረ ዘይት ግማሽ ላይ ሆነ ማን ያገኘው ሰውዬው ቆፈርን እኛ ነው ከህዝቡ ጋር ተቆፍሮ የተገኘው ዋሻ ummata waliin osoo qonnu argineedha mee dinnichaadha yaa jara keenya beete kiristaanni lafa jala argamu dinnichaadha moo mee lama kabaja beete kiristaana maali taabota amma gartee fakkeenyaaf kabajaadhaan ummanni amantii kanaadha hordofullee haala kanaan jechuudha kabajarraa furanii osoo qonnu lafa jala argine haala akkanaa kanaani maqaa amantii tahoo godhatanii haala kanaan daldalanii jechuudha mee dhageeffadhaa kuni zabanyaa bakka sanitti ታቦታ ቦይሳን ኤጋ ጅሩ ነቲ ፈካታ ዋሻለች መለከታለቻችን እና ታይታል አላውን ታቦቱ እዚህ አለ አዎ እንዴ መቆፈረች አላችሁ እናንተ ያ በህልምነዋ በራእይ ማን ነው ራእይ ታየው መለክሲዎች አሉ የዶሮዎች አባቶች አሉ ይባላል
Raa'idhaan amma kan argame yaaduroo abbaatochaachin jira afaan amaaraa isaa kunilleen naan galu sirriitti sinifiika amma laal takka reefu osoo qonnu lafa argineedha amman tan ammoo abbootii keenyatu dura 80moota keessa nuuf himeedha laal garteem gaafa akkanaatti bakka akkanaatti beete kiristaan gaafa amma tarii gaafsan yeroo Haayile Sillaasee keessa ta'uu danda'a yookiin ammoo Minilikiin keessa ta'uu danda'a mee dhageeffadha ይላሉ ዳቶች ማለት ይላሉ እንጂ የታወቀ ነገር የለም አረ በቄሱም ቅርሳ ቅርስ ተገኝቷል ምን ተገኘ ለምሳሌ የቤተ ክርስቲያን ጸናጽል ተገኝቷል ያገኘው ሰው ተናገረ በቃ ጸናጽሉ አለ እዚያው ቆይቷል በ80 ዓመተ ምህረት ነው አለ ያገኘው ጸናጽሉን ያገኘው አዎ ከዚህ እየሰህድ ጣለኛል ጸናጽሉን ቅርስን እየሰህድ የማነቃ ይዘት ይሄዳል ከዚያ ሰወድ መልከር እዚያው ቦታው ላይ መለስኩና እዚያው አገኘሁበት ቦታ ላይ አስቀመጥኩኝ እና አሁን ተገኘ ጸናጽሉ ካስቀመጠው በኋላ ቆይቷል ጊዜው ቆይ የለም አሁን ጠፋሱ አዎ አንደሱ እና አባቶች ከበሮ ድምጽ ይሰማናል እያሉና ይነግሩናል አሁን ይሰማል ታዲያ በድሮ ጊዜ ፊት አሁን ይሰማል ጀራ ጉርባን ጋፈተ አሁን ይሰማል ጀራ አማ ወኒ ደጋሙ የቹን ንጅራ ደጋፈታ ምን ማለት ነው ከንቲባ መታፈቀደችልኝ ፈቀደ ከንቲባ ሁዩና ይሰራለች ፈቃዱን ለማውጣቱ ነው የፈቀደችው እንዲወጣ ከዚህ እንዲሄድ ወጥቶ እንዲሄድ አይሆን እንዲወጣ ወሬት ነው የሚወጣው ታቦቱ እንዲወጣ ነው እዚህ ወስዶ እስካሁን አልወጣም ከዋሻው አልወጣም እስካሁን ዛሬ 10 ቀን ነው 12 ቀን ሆነ ፈቅዳለች እሷ አይደል ከንቲባ ፈቅዳለች ጠይቀው ነው ወጣው ፈቀደ ወን ታቦቱ እንዲወጣ ነው ወጥቶ ይሄዳል ታቦቱ ማለት እንዲወጣ ብቻ ነው እንዲወጣ እኔ እንጃ እንዲወጣ እንዲሄድ የሚሄዱን እንጃ እንዲወጣ አደርጋለሁ እንጂ እንዲወጣ ብቻ ነው እንግዲህ ፈቃድ ታቦት አለ በዚያ ቦታ ዙሪያ ህልም ስለተነገረ አባቶች ህልም እንዲፈቀድልን ሲሉ ሲጠይቁ አውጡ ብላ ፈቅዳለች ከዛ እዚህ ጋር ግን አይቆዩማ ይሄዳል ወደ መድኃኒዓለም ይገባል ያው እንዲቆይም እየተከታተሉ ነው ማን የሚከታተለው እንዲቆይ ከልማቱም እንትን በልማቱም ዙሪያ ያለው ልማት ምንድነው ምን እንዲለማ አይ በታውን እንዲፈቀድላችሁ አይ ልማቱን ማለት አለ ልማቱን ቦታ ይሄ መንግስት ቦታ ነው ቦታ ማለት እንዲፈቀድላቸው አይ እንግዲህ ያው ቦታው እንግዲህ የተገኘው እዚህ ላይ ነው እንዲፈቀድላቸው በዚህ ላይ ታቦቱን በዚህ ሁሉ መድኃኒዓለም አይገባም ታዲያ እዚህ ከተገኘ ችግር የለውም አይደል መድኃኒዓለም የሚገባ ታቦቱ ከተገኘ ምን ነው ታቦቱም ያው እኮ ይሄ ላይ ለመሄድ ፈቃደኛነት የለውም በኖረበት ቦታ እንዲሆን ነው ከዚህ ቦታ ላይ አልንቀሳቀስም ማለት አዎ ምን እንዳታ ተሞክሯል እንዲገባ አልሄድም አለ እና በዚያ አይነት ነው የሆነው አልሄድም በማለት እሳቱ ራሱ ድንጋጤው akkuma agartan kana kun amma asiin ka'uudha taabonni bakka kana gartee jaalatee jira bakki kun akka limaatiin irratti godhamuu fi gaafateetii deemuu dideedha kanaafuu kantiibaa gaafannee jirradha kantiibaan magaalaa tana akka jettetti anilleen hordoftu amantii kanaati waan kanaan irra hin beeku amantiin waan kana wanni kun amantii keessa kan jirre hin beekaa jalqaba gartee bakka kanatti tsalootii godhuudhaaf nu gaafatanii yeroo isaan tsalootiidhaaf hayyama nu gaafatan akka waan biraa duubaan fida waan beeynuuf waan biraa ammoo hayyamnu tsalootii godhaa jenneeni eega ammoo tsalootii godhan booda taabonni bakka kanatti bu'ee asirraa hin deemu jedhee asitti argamee jiraadha. Akkuma isinuu yaadattan fakkeenyaaf waggaa lama dura akkuma reefu isiniin jedhe waggaa lama dura illee naannoo Buraayyuu kanatti taabonni samii irraa bu'e ka jedhuudhaan ajandaa dubbii ta'ee ture sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Keessattuu eega biltsiginaan dhufte waggaa lama keessatti yeroo lamaadha taabonni gartee kan samiidha bu'e jedhame jechuudha. Akkuma gartee gaafa durii akkamatti roobaa oola lafa gartee lafa jaalate lafa bareedduu wanni fedhe yoo irra jiraate taabotatu achitti bu'ee jedhamnaa wanni fedhe achii ka'ameetuma inni irra qubatachuudha keessattuu lafa qanani'aa gaara naannoo sanii namoota buqqise abbootii lafaa buqqise taabotatu irra qubatachuudhaan gowwoomsa akkana kanaan shawwada akkana kanaan jechuudha naannoo san guutuu ufiidhaaf itti fayyadamanii jechuudha bakka kaaniin xabala jedhaniiti lafa caffeedha lafa gabbataa lafa gaaraa lafa tulluudha haala kanaanii laffiin Oromoo hunda bifa kanaan saamaatti turan jechuudha. Sanbira oguu dabree akkuma dhiheenya kana isinuu dhageessan jechuudha. Oromoon nageellee Booranaa malee as keessaa lafumaayyuu hin qabudha. Bakka beeti kiristaanii jiru hundi isaatu lafa
Amaaraati Oromoon bakka biraatii dhufe haala akkanaa kana fayyadamanii jechuudha. Siyaasa akkanaa kanaanii maqaa amantii dahoo godhatanii bifa kana Oromoo buqqisaa akkaataa itti turantu haala kanaa jechuudha. Akkaataa itti lafa Oromoo hiyyoomsaa turantu haala kanaa jechuudha. Achirraa yeroo dabran immoo Oromoon nama nyaataa, Oromoon nama buqqisaa, Oromoon akkas nama godhaa haala akkanaa kana oofanii jechuudha. Hattaa Finfinneen guddoon turilleen kan qubatamte haaluma akkanaa kanaan jechuudha. Kuni warra gartee fakkeenyaaf amantii dahoo godhatee amantii kanatti fayyadameetiin siyaasa ofii itti fayyadamaa jirudha malee waa'ee amantii kanaatiin wal hin qabatu isiniin jedheetiin jira jechuudha. Inni biraa immoo waa'ee gartee fakkeenyaaf dhiheenya kana hijaabaan mana barumsaa hin dhuftanii akkasuma ammasii mana barumsaa keessatti salaatuu hin dandeessanidha. Egaa gartee fakkeenyaaf Biraanuu Naggaadha gad dhufe namni kun gaafa gartee paartii isaa keessatti akkuma isinuu beektan keessattuu nama jibbaa Oromootiin jibbaa amantii Islaamaatiin walumaa gala waa'ee Itoophiyaa takkatti afaan tokko dubbattu san ijaarraa zarummaa waan jedhamu kana balleessina nama jedhee deemudha. Keessattuu nama jibbaa Oromootiin guutamedha. Ani gartee wanni paartii Izeemaa jedhamu kana wanni hundeessee fi Oromoo biyya kanarraa baraaruuf nama jedhee ifa bilisatti miidiyaa irratti dubbataa turedha. Abiyyi jalqaba namni gartee fakkeenyaaf inni paartii keessaa ofitti dabalee Izeemaadha akkuma isinuu yaadattan. Jalqaba jechuudha kan bilisiginnaadha waliin makamee jalqaba Izeemaadha. Dho'ifataa dhaqanii boodarra ol baafatan jechuudha. Ministeera barnootaa godhan. Amma jara kan akka isaan gartee uummata gigimii gowwaa nama tuffii qofaadhaan illee deeman waan isin ajaa'ibsiisu barsilaa namni nama uummanni jaalatu ka afaaniin nama sobuu danda'u ka afaaniin nama gowwoomsuu danda'u faa kaanii gaafa wayyaanee siistama akka isanii fayyadamanii beeki. Nama gowwoomsuu danda'u kaaniiti achi keessaa sirna ofii oofatan jechuudha nama san bitanii. Amman tana sirni kun akka inni gowwaa ta'e kan falaxii ajjeesii baqaysii jedhu nama gartee bakka uummata tuffateetumaan akkanatti iji dunuunfatee deemu kan gartee Minilikii san fakkaatu kal'oon isaa Biraanuu fakkaatu malee Minilikii san fakkaatee ka deemu warroota akkanaa kanaadha fuula duratti achi baasaniiti waan barbaade akka humnaan uummata tuffatanii uummata hagana gahu kana uummata tuffatanii kabaja dhabaadhaa fi haala akkanaa kanaan difiratiin itti deemanii jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa wayyaaneedha haalli akkana kun hin turre malaan siyaasaan jechuudha sobanii nama seenan garuu akkanatti gowwaa ta'anii dirree bahaniitiin akkana kan as baasuun jechuun hoolaan ta'ee yoo sitti dhufe homaa rakkoo hin qabu. Hoolaan garuu yeeyyiin garuu kal'oo hoolaa uffattee yoo dhufte badaadha jechuudha. Isaanii kun ammoo yeeyyimatu as deema jechuudha. Yeeyyimatu mootummaa Oromoo siin jedha ammoo yeeyyimata agartu kanatti mootummaa Oromootu biyya bulchaa jira siin jedha jechuudha. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gaafa inni namichi kun filamu dubbii takka jedhee ture jecha gabaabaa waan kana hunda madaalu jechuudha. Baranneen baranuma jedhee ture Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa ni yaadatu ta'e fuula sooshaal miidiyaa feesbuuka isaa irratti jechuudha. Gaafa Biraanuu muudan baranneen baranuma ka jedhu lafa kaayetti ture. Amma asirratti yookiin waa'ee Biraanuu qeequu yookiin waa'ee bilisiginnaa qeequu fi miti. Sheekotiin gaafa duraa lakkii siyaasa keessan seennu waa'ee tokkummaa maaliidha? Namayyuu Jawaaris aangoof qabsaa, Abaawoonis aangoof qabsaa, Abiyyillee akka waan aangoo dhabbima aangoo godhaniiti yeroo fakkeenyaa fi lakki sirna duriitti deebi'amuu deema. Sirna durii kan waa'ee ilma namaa kana balleessee yookiin dhiiga jijjiira jedhu kan amantii ebaluutu biyya kanaaf ta'a malee amantiin biraa hin jiru jedhu waa'ee akkasiitu godhamu deema yeroo jedhamutti lakki waa'ee siyaasaatii wallolli biyya kanaa waa'ee siyaasaatii warri jechaa turan hundi amma gadi bahanii si dubbataa turan jechuudha. Gana kuni xiqqashaadha. Amma mana barumsaa keessatti hin saraattaniif hijaaban uffattaniin waan guddaa ta'uyyuu waan isaan godhuu deeman keessaa xiqqaa jedhee yaadaan. Maaliif waa'ee karaa isiniin jedhe seetan? Aramma warri kuni akka gartee gaafa durii akka gartee fakkeenyaaf gaafa durii sanitti namni aman maqaa Itoophiyaawidhaa hin qabne kutaa 8 ol hin baratu ka jedhu san fiduudhaa irraa uf duuba hin deebi'an uummanni kun. Maaliif waan san caalu nama jira ibiddaan gubanii. Sirna kana fidee beeki kana waan garee dhuunfaa tokkoon seenaa waan garee faanoo maaliidha waan nama tokkotti amma fakkeenyaaf waa'ee kana barumsaa kanallee walitti qabate nama Biraanutti achi qabutu jira. Biraanuu nama paartii isaa fuudhee paartii mootummaa warra biyya bulchaa jiru walitti makate nama gartee fakkeenyaaf naaf ta'a sirna akka an jedhetti naaf oofaa fedhii kiyya isatu naaf beeka jedhamee achi kaate biyya san uummanni hin filatu beeki nugusatu achi kaayata gaafa wayyaana illee kanuma ture jechuudha. Kan Abiyyi mataa isaatii muudatee achi kaayate akka waan dhuunfaa isaatiin inni godheeti namoonni tokko akkasii deemaa ganaa wanni kana wanni amma godhame kun xiqqaa osoo hin taane guddaa ta'uyyuu wanni kana caalu ganaa godhama jedheetii yaadaan akka kiyyatti jechuudha. Yoo namuu qaroomate sirni as deemaa jiru sirni kuni balfa hunda kan ati ni ta'a akkuma fakkeenyaaf seenaa keessatti gaafa Dargiidhaa gaafa Hayilasillaasee akkana waan jedhame san hunda argaati jirra baram waan jedhame san hunda qabatamaan maal akka ta'e. Sirroon nafxanyaa ka duris maal akka ta'e qabatamaan argaati jirrami kan gartee mana miskiina mana hiyyeessaa gubu keessaa gadi baasee aayyoo miskiina boottu keessaa gadi baasee mana citaadhaa ibiddatti qabu kan nama mana hidhaatii baasee rashan achi garagali jedhee kan nama jiraa ibiddaan gubu jiilchi jedhee kana hunda harma muraa fi harka muraan kijiba jedhanii beeku ofii ammoo nama jiraa ibiddaan gubu mee harka muruu fi barka harma mureenumaa harma mureeyyu hafteeyyu beeki harka muree hafeemi kun amma
Jira ibiddaan guba jira du'ee jedhee bira dhaabbata booddee xabbasii nyaadhu jedhee haala keessa labsa jechuudha. Kan 4 kiiloo keessa jirudha. Mataa dhahi zarii arabaa kan jedhu gorsaa Abiy Ahmad kan manga jedhee nama rabsiisu gorsaa Abiy Ahmad kana dhugaa jiru takka walitti himuu qabna jechuudha. Warroonni amma afaan isaa lugaamatee waa'ee siyaasaati maali warra ama keessattuu sheekotiin faa jechuudha. Ganaa waa meeqa arguudhaaf taane jechuudha. Garuu namuu gaafuma dhuunfaadhaan irra gahame qofa yookiin ammoo gaafuma amantiisaa tuqamte qofa gadi bahanii yoo osoo hin taane sirni durii kun homa hundaanuu amantiidhaan aadaadhaan eenyummaadhaan homa hundaanuu biyya kanaaf hin taamu jedhama. Mee dura dhaabbachuun osoo taamuyyuu gamuu gaafuma dhuunfaadhaan namuu irra geette haala kanaan dubbachuudhaan sirrii miti jedheetii yaada. Kanaafuu wanni amma godhamaa jiru bal'inaan dura dhaabbatamaa jira. Fakkeenyaaf har'a Asallaa keessatti hiriirri guddaan godhameeti jira jechuudha. Barattoonni nuti salaannis barumsis addaan baasuu hin dandeenyu. Hijaabnis uffannaa keenya salaannis amantii keenya barumsas hin dhiifnu hijaabas hin dhiifnu salaatas hin dhiifnu ka jedhuudhaani dhaadanoon akkasii deemamaati jira jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu ammoo ijoolleen kiristaanaa obboleeyyan keenya kan musliimaa mirgi isaanii eegamuu qaban. Fakkeenyaaf mootummaa mirga amantii keessa seenu amantii mirga waa'ee mootummaa keessa seenu jedhama beeki. Amman tana garuu biyya san keessatti wannummaan meeqa ka hin taama jettee abjuutti illee atiin godhamii waa meeqatu taama osoo sirni kun gadi dhaabbatee luka afraniin gad dhaabbatee humna godhatee akka gaafa wayyaanee san waan abjuudhaan ilmi namaallee abjuutti illee atiin ta'a jettee yaanne meeqatu godhamuuf ta'a jechuudha. Kanarraa milikata arguu jirtan yeroo hamtuu kana akkanatti osoo miilaan gadi dhaabbatiin hargufamaa jiran kanattiyyuu waa meeqa waan akka gartee namni shuruus nama jechisiisu. Fakkeenyaaf waan hagana gahu uummanni musliimaadhaa amantii isaa irratti taphan beeku. Salaata irratti taphan beeku. Hijaaba irratti taphan beeku. Waan akkana kanaan tapha eegale akkuma amma isin jedhe namni maqaa musliimaa qabu kutaa 8 waliin baratu akka gaafa dargii akka gaafa Sillaasee Biliiksa jedhamu san jechuudha. Gadi fiduu irraa of duuba hin deebi'an jechuudha. Maal sirna kanatu isaan ajajaa bara. Sirna isaan qabatanii deemanii balfa kan waggaa 150 duraa kanatu haala kan isaan ajajaa jechuudha. Kan beeti kiristaanii samiidhaa gadi bu'ee isaan jechisiisu kun sirna kanatu akkas isaan jechisiisa. Kan nama jiraa ibidda gubsiisu sirna kanatu akka isaan jechisiisa. Kan mana hidhaatii baasee nama isaan harka jiru kan akka barbaadanitti tumanii akka barbaadanitti adabanii isaan harka jiru suni gahuu fi didee achi baasanii addabaabaa irratti rashanan sirna kanatu ajajaa jechuudha. Kan haadha miskiinaa mana keessaa gadi baasee ibidda itti qabu mana sirna kanatu ajajaa waan ta'eef wanni hundi sirna kanaa wal qabata. Jaalannuu jibbinuu kana liqimsuu qabna warri deeggarus warri hin deeggarillee jechuudha. Kuni dhugaa lafa jirudha. Kuni waa waliin arguu yeroo dhiyootti garuu isaanuu umrii dheeratanii achi gahaniif osoo hin taane osoo umrii dheeratanii kuni kaayoo isaaniiti jechuudha. Ani Abduu Mobaala Biraay hanga qophii biraatiin waliin deebinutti nagayaan haa turaa.